Yooyaa shamaa akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafnee akka isin gaaniif mallattoo beelis banaa gochuu hin dagatina. Eebba godaan baaduwaa fi dhaamsa mootii Minilik lammaffaa hooloogiraamiin tolfame. Bataskaanni Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Phexros akka gara biyyaa galaniif akka eeyyamamuu fi gaafatte. Godaan baa yaadannoo injifannoo Adwaa Guraandhala 11 2024 Finfinneetti eebbifame irratti ergaan maqaa mootii Minilik lammaffaatiin dhiyaate ijoo dubbii ta'ee jira. Namoonni baay'een ergaan maqaa mootichaatiin isuma fakkaatee darbe kun ergaa gaarii akka ta'e kaasaa jiru. Warri seenaa miidhaa mootii Minilik lammaffaa addatti yaadatan ammoo Ekeraan maaliif dubbata jechuun miidiyaa hawaasaa irratti yeroo qeeqanii barreessan ni mul'ata. Hunda caalaa ammoo teekinooloojii hooloogiraam jedhamu suuraa mootii Minilik lammaffaa fi haasaa taasifame wal simsiisuun itti dhiyaate kanneen dinqisiifatanis ni jiru. Wanta bara keenya tureen akkamitti har'a wal loltuu waan gaarii qabaadhaa hamaa balleessaa jedha suurri mootichaa hubannoo namtolcheetiin hojjetamee uummata Itoophiyaatiif dabarfame. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1889 hanga 1913tti mootii Itoophiyaa ta'uun ijaarsa Itoophiyaa ammaa duuba kan jiran akkasumas injifannoo Adwaa kan hoogganan mootii Minilik lammaffaa Itoophiyaa keessatti jaalalas jibbas horatanii jiru. Guyyaa Dilbataa akka lakkoofsa Itoophiyaa Guraandhala 3 bara 2016 wayita godaan baa yaadannoo injifannoo Adwaa magaalaa Finfinneetti ijaarame eebbisiifamutti ergaan suuraa sagalee maqaa mootichaan qophaa'ee dhiyaatee jira. Ergaan teekinooloojii hooloogiraam jedhamuun qophaa'ee fi naannoo daqiiqaa 14 dheeratu kunis keessattuu miidiyaalee hawaasaa irratti miirawwan garaagaraa keessummeessaa jira. Ergaan dhaamamee maal fakkaata? Isa dura garuu Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaatti Abuna Phexros akka gara biyyaa galaniif akka eeyyamamuuf gaafattee jedha. Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hooggansii mana amantichaa keessatti qaban yaada keessa galfamuun Abuna Phexros akka gara biyyaatti galan akka eeyyamuuf gaafatte. Manni amantichaa gaaffii kana kan dhiyeesse ergaa barreessaa olaanaa qulqulluu Sinodoosiif Paappaasii kutaa lallabaa Niiwuorkiif naannoo ishee Abuna Phexros biyya alaa deemuun gara Itoophiyaatti yoo deebi'an akka biyya hin galleef dhorkamuun isaanii dhaga'ameeti. BBC'n abboota amantii bataskaanichaa lama dubbisuun akka mirkaneeffatetti Abuna Phexros erga buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee ga'anii akka achi hin baanee dhorkamanii jiru. Akkasumas Abuna Phexrosin simachuuf mana amantichaa irraa bakka bu'uun gara buufata xiyyaaraa Boolee kan deeman sa'a ni ga'u jedhamee eegaluun eegaa akka turan himanii jiru. Dubbii himaan mana amantichaa akka jedhetti Abuna Phexros turtii isaanii Ameerikaa kaabaa xumuruun gara Itoophiyaatti yoo deebi'an akka gara biyyaa hin galleef dhorkamani. Dhorkaan kun akka ka'uuf manni amantichaa gaaffii dhiyeessee jira. Mana amantichaatti qajeelchi quunnamtii uummataa Abuna Phexros torbaniin dura beekamtii bataskaanichaan hojiif gara kutaa lallaba isaanii Ameerikaa jiru akka deeman himee jira. Turtii torbaniin booda facaasaa Guraandhala 6 bara 2024 gara Finfinneetti yoo deebi'an qaama mootummaa eenyummaan isaa hin beekamneen buufata xiyyaaraa keessaa akka hin bahin dhorkamuu hime. Quunnamtii uummata Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa ibsa kibxata isaa booda baaseen Abuna Phexros buufata xiyyaaraa Boolee jiraachuu isaanii malee maaliif akka dhorkaman hin ibsine. Ganama irraa eegaluun Abuna Phexros akka gara biyyaatti galaa jiran miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa turus guyyaa walakkaa booda ammoo suuraa isaanii maxxansuun buufata xiyyaaraa Booleedhaa akka hin baanee dhorkaman kan jedhu qoodame. Abuna Phexros geggeessaa yookaan abbaa mana amantichaa fi hoogganaa akkasumas barreessaa olaanaa qulqulluu Sinodoosii ta'uun yaada keessa galchuun akka gara biyyaa galaniif akka eeyyamamuuf gaafanneerra jedhee quunnamtiin uummataa mana amantichaa. Qulqulluu Abuna Phexros yeroo ammaa kana buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee kan jiran ta'uu yeroo simannaaf garas imallee hubachuu dandeenyeerra jedhe. Abuna Phexros maaliif akka gara biyyaatti akka hin galle godhaman kan jedhuuf tajaajila lammummaa fi immigireeshinii irraa deebii argachuuf yaallee milkoofnee jedhani. Odeeffannoon miidiyaa hawaasaa irra deemaa jiru immoo Abuna Phexros Finfinneetti ba'uuf xiyyaara biraa yeroo seenan agarsiisa. BBC'n odeeffannoo kana mirkaneessuuf yaaliin taasisee milkoofne. Geggeessitoonni mana amantichaas dhimma kana akka hin beekne himanii jiru. Barreessaa olaanaa qulqulluu Sinodoosii torbanoota darban keessa yeroo gara Ameerikaa deeman barreessaa olaanaa Sinodoosii biyyaa godaanan kan jedhu qoodamaa ture. Hojii geggeessaan
olaanaa mana amantichaa qulqulluu Abuna Abrahaam Abuna Phexros gara Ameerikaa kan deemaniif beekamtii sinodosii fi kabaja ayyaana waggaa afuuraa geggeeffamuu fi muudama daaqonummaa kennuuf jechuun ibsee jira. Abuna Phexros akka biyyaa baqatan fakkeessuun waan odeeffamee ulfina mana amantichaa xiqqeessuuf yaada mitii jedhan Abuna Abrahaam. Ergaan dhaamamee wayita fakkaattii mootii Minilik teekinooloojii hooloogiraamiin qophaa'ee waltajjii sagantaa eebbaa godaambaa yaadannoo injifannoo Adwaa irratti sochii taasisuu hirmaattonni sagantichaa harka walitti hidhuun miira isaanii ibsachaa turani. Turtii sekondoowwan muraasaa booda mootichi fakkiin mootichaa akka dubbatu godhame. Kabajaa uummata Itoophiyaa jechuun haasoo eegale. Kabajamaa uummata Itoophiyaa jechuun haasoo eegale. Injifannoon Adwaa erga galmaa'ee waggoonni 28 lakkaa'amuu kan himu dubbiin kun hanga ammaatti garuu yaadannoo guddaa bilisummaa guutuu Itoophiyaa boonseen walgituu eegaa turree jedha. Dhaloonni har'aa boru ni hojjeta jennee abdii godhannee ture. Konooti har'a godaambaa kana fakkaatu gidduu magaalaa Finfinneetti hojjetamee hambaan gootaa walitti qabamuuf seenaan isaanii akka himamuuf maqaan isaanii akka waamamuuf ta'uusaa yommuu ilaallu lafeen keenya awwaala keessaa lubbuun keenya jannata keessa taa'anii gammaduu jedha. Dhimmi ijoon ergaa maqaa mootii Minilikiin dhiyaate keessatti ka'e inni biraan dhimma ulaa galaanaati. Waqtii sanatti qabamuun ulaa galaanaa meeshaalee waraanaa biyya olaatti galchuuf qormaata uumee akka ture kan eeran mootichi. Ulaan galaanaa keenya naannawaan isaa qabamee karaa Jibuutii qofaan ture kan fayyadamnu. Marfiiwwan keenya gara biyyaa akka hin seenneef diinonni keenya qormaata nutti aggaman ulaa galaanaa osoo qabaannee gadadoon kuni hundi nurratti hin uumamu ture jedhan. Kabajamaa uummata Itoophiyaa daraa dhimma ulaa galaanaa kana laayyeen hin ilaalina. Gaafa guyyaa rakkootii kan faayidaan isaa beektan jechuunis dhaamani. Wayita kanas hirmaattonni sagantichaa harka walitti hidhuun miira isaanii ibsachaa turan. Gama biraatiin dhimmi ijoon injifannoo Adwaaf bu'uura ta'ee jaalala biyyaa ta'uu ergaa mootii Minilik keessatti hiramee jira. Raayyaan Itoophiyaa kutaalee biyyattii garaagaraa irraa walitti dhufee fi 100,000 ol ta'u warra iluutti buufatee akka ture kan himan mootichi. Yeroon warra iluutti qophaa'ii na eegii jedhee labsu baay'een isaanii warra iluu hin beekan gaggaafachaa achi ga'an jedhan. Galaa isaanii meeshaa waraanaa isaanii qabataniiti kan duulan. Gosa sana hunda raayyaa sana hunda kan walii galchiisee afaan akkasitti hin fakkaanne urufa warra iluu irratti raayyaan 100,000 ol buufatee ture. Akka walii gallu kan nu taasise jaalala biyyaati jechuunis himani. Barri ammaas walitti dhiyaachuu fi tokkummaan dhaabbachuuf mijataa ta'uu himuun bara kanatti wanti ulfaataan wal qoqqooduu adda fottokuu fi walii galuu dhabuudha. Wanta ulfaataa dhiisaatii wanta salphaa qabadhaa. Bara nuti itti jiraanne keessaa hanganuuf galee hojjenneerraa yoo xiqqaate weerartoota warra adii waliin kokkee wal qabnee biyya Itoophiyaa jedhamtu tursiifneerraa jedhan. Dabalataan dhaloonni ammaa carraawwan jiranitti akka fayyadaman akkasumas akka mari'ataniif wal kabajan dhaamani. Kana malees haaloo cinatti gochuun dhiifamaan akka waliif godhan kan dhaaman mootichi. Wanta bara keenya tureen akkamitti har'a waloltuu waan gaarii qabaadhaa hamaa balleessaas jedhani. Teekinooloojii ergaa kana duuba jiru teekinooloojiin mootii Minilik akka waan galmicha keessa dhaabbatanii fi ergaa dabarsaniitti fakkeessee mata duree haasaa taasisee hooloogiraam kan jedhamu yommuu ta'u dameelee garaagaraa keessatti faayidaarra ooluu erga eegalee bulee jira. Dameelee teekinooloojichi faayidaarra itti oolaa jiru keessaa immoo fayyaa barnoonnii fi bashannaan isaa muraasa. Hooloogiraamiin suuraawwan kallattii 3D yookaan 3D teekinooloojii ammaatti fayyadamuun hojjetamee fi namoonni yookaan wantoonni biroo dhugumatti kan jiran fakkeessee kan dhiyeessudha. Teekinooloojichi carraaleewwan fayyadamuun fakkaattii wantootaa kan uumu yommuu ta'u sammuun keenyas wantoota sanaa qabatamaan ergaa akka jiru akka itti fakkaatu taasisu. Biyyoota teekinooloojii kana fayyadamaa jiran keessaa tokko Awustiraaliyaa yommuu ta'u biyyattii keessatti paarkiin teekinooloojichaa fayyadamuun daawwattoota hawwatu ni hirama. Paarkii Hooloogiraam Zoo jedhamu kana keessatti fakkaattiin bineensota gosa garaagaraa 50 ta'an carallaan hojjetamanii fi agarsiisaaf dhiyaatanii jiru. Hayyoonni teekinooloojichaa caalmaatti ammayyeessuuf babal'isuuf ammallee qorannoowwan garaagaraa taasisaa kan jiran yommuu ta'u teekinooloojichaa gama bilbila moobaayilaan fiduun dhimmoota abdiin eegamaa jiran keessaa tokkodha.